Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa waamicha marii nagaa dhiyeesseem. Muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaam ajajaa waraana bilisummaa Oromoom dirribaa kumsaa yookaan jaalmarroo koongireesii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo eeruudhaan waamicha nageenyaa kun kan dhiyaate. Hundeeffamuu sinadoosii haaraatti gammaduu ibsuun manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa qaxxaamura seenaa yeroo ammaa dhufe kanatti fayyadamuudhaan mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas dhaaboliin Oromoo garaagarummaa qaban karaa araaraan akka fixatan waamicha taasiseeti jira. Uummanni Oromoo tokkummaa yeroo ammaa agarsiisi akka itti fufu jechuun fiixaan bahiinsa marii nagaaf shoora olaanaa taphatu akka qabus dhaame. Loon hin dhagaa amma immoo waldaaleen hawaasa Oromoo hawtaalee addunyaa gargara jiran xalayaa waloo muummichi ministeera Abiyyi Ahmed pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiif akkasumas ajaja waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroo jedhamuun beekamu yookaan kumsaa dirriba lammeessaatiif barreessaniin nagaan akka buuf kadhachuu irratti argamu yaa'uun achi darbe. Egaa xalayaa banaadha jarri kun walitti dhufanii waldaaleen hawaasa diiyaaspooraa fi dhaabbileen hawaasa Oromoo 21 ta'an kan isaan qaamolee sadanii fi barreessan qaamolee sadan yeroo jennu egaa Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaati. Isaan kanaaf xalayaa barreessaniin lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru dhaabbate qaamoleen lameen gara furmaata karaa nagaatti akka cehaniif waamicha taasisaniiti kan isaanii jiranii. Waraanni Oromiyaa waggoota afurii oliif isaan gaggeeffamaa ture mariin xumura argachuu qaba ejjennoo jedhuudha kan isaanii tarkaanfachiisan. Haalonni yeroo ammaa akka uummataatti Oromoo mudataa jiranis jarri kun mariitti akka deemaniif kan dirqisiisu ta'uudha kan isaanii ibsanii. Egaa waraana Oromiyaa waggoota afran darbaniin gaggeeffamaa ture wal qabatee lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamuu, hidhamuu fi dararamuu akkasumas miiliyoononni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuu xalayaa isaanii kana keessatti eeranii jiru. Dararaan sababa waraana kanaatiin uummata Oromoo mudataa jiru dhaabbachuu qabaa jechuudhaan kan isaan ibsanii. Waldaalee fi dhaabbileen hawaasa Oromoo kunniin keessumaa yeroo ammaa haala Bataskaana Ortodoksii wajjin wal qabatee uumamee jiruun illee wal qabatee ilaalchi jibbiinsaa hanga hoogganoota siyaasaa Oromootti illee gahee raawwatamaa jiraachuu fi akka uummataatti adeemsonni uummaticha balaadhaaf saaxilan garaagaraan mul'achaa jiraachuudha kan isaanii kaasanii. Akkuma fakkeenyaatti ilaalchuma jibbaa tibbana magaalaa Finfinnee keessa facaafamaa ture kaasuudhaaf ni dandeenya kanaan wal qabatee erguma humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaanee akka buuf Pretoria fi Naayiroobiitti waliigaltee irra gahamee as duula hoogganoota Oromoo jedhamanii beekaman kan aangoorra jiran Shimallis Abdiisaa fa'aa jechuu dandeenya, Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed fa'aa jechuu dandeenya, yaaraat kiiloo 5 jechuudhaan duula irratti kan geggeessu gareen kuni. Kanaaf akkuma Oromootti hoogganaa siyaasaas ta'ii mootummaas ta'ii uummatas ta'ii akkuma waliigalaatti akka Oromootti kan irratti xiyyeeffate waan ta'eef duulli kuni yeroo kanatti garaagarummaa isaanii jarri kun garaagarummaa isaanii duubatti dhiisuudhaan mari'atanii. Muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo jaal dirribaa kumsaa yookaan jaalmarroo koongireesii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo eeruudhaan yaamichi nageenyaa kun kan dhiyaate. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa jaarmiyaalee amantaa Itoophiyaa keessa jiran hundinuu keessumaa jaarmiyaaleen amantaa naannoo Oromiyaatti socho'an nagaadhaan waliin jiraachuun kabaja waliif qabaachuu fi wal dhaggeeffachuun gidduu isaanii akka jiraatu cimsuuf kan hojjetu ta'uu beeksise. Haala waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee walitti bu'iinsi kun kan uumame sababa siyaasatiin ta'uu eeruun hiikoon isaatis marii karaa nagaa malee wal waraansan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turuu yaadachiise. Keessattuu haala qabatamaa amma jiru ilaalchisee manni maree kun walgahii ariifachiisaa gurraan dhala 8 bara 2023 gaggeessan dhaamsa nagaa fi mareen hatattamaa dhaabbilee Oromoo gidduutti akka adeemsifamu yaamicha dhiyeesse. Hundeeffamuu sinadoosii haaraatti gammaduu ibsuun manni marii amantiilee addunyaa qaxxaamura seenaa yeroo ammaa dhufe kanatti fayyadamuudhaan mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas dhaabbileen Oromoo garaagarummaa qaban karaa araaraan akka fixatan yaamicha taasisee jira. Wayitiin ammaa yeroo saba Oromoo irratti aggaammiin cimaan dhufee fi sabni Oromoo daangaa amantii tokko malee waloodhaan dhaabbate waan ta'eef mootummaa fi dhaabbileen Oromoo araara buusuudhaan uummanni akka tokkummaadhaan aggaammiitti aggaamame ofirraa deebisuun haala mijeessuu qaba jechuun dhaamsa dabarseera. Waldhabdee jiru araaraan fixachuudhaaf mootummaan hoogganoota siyaasaa hidhaa jiran kanneen akka Mikaa'el Booran, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaam, Gadaa Gabbisaa fi akkasumas
Oromootam ilaalcha siyaasaa isaanii irraa kan ka'e hidhaa jiran hiikuudhaan akka jalqabu yaamicha kabajaa dhiyaateera. Dhaabbileen amantii fi waldaaleen siivikii fi ogummaa akkasumas jaarsoliin abbootiin gadaa haadholiin siinqee biyya keessa fi biyya alaa haala araara nagaa kana karaa saaquudhaan gama mara walqixa laaluudhaan akka kaka'umsa fudhattanii marii jalqabdan jechuun manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa erga dabarseera. Uummanni Oromoo tokkummaa yeroo ammaa agarsiisame akka itti fufu jechuun fiixan bahiinsa marii nagayaaf shoora olaanaa taphatu akka qabus dhaameera.